lafaatii guddaarra sababa isaaniitti jirta ibsaa kiyya siin beeka galata namaa namni hin beekne waanidha kanaaf ibsaa kiyyamma ustaaza kanaaf sagalee takkaane gaafiin tasirriidha waliigaluu rakkoon qaba waliigallee manuma sanillee hawaasni bal'aadha haa jaaruufi rakkoon isaa rakkoo guddoodha bakka ol seenuu qabu namni kun nama bakka magaree taa'ee uummata barsiisu jiru abiibeeqii uummata bal'aa irraa dhalatee uummanni kun gargaaree cinaa dhaabbatee mana sanillee yoo ijaaraniif akkam ijaaranii immoo karaa seera qabeessaa fi karaa amanamummaa qabuun keessaan mari'attanii bakka ragaa qabdutti maallaqa ergitaniif abiibeeqii anuma qabdii fitadheetiin jira abiibeeq walimmoo korroo asee waan jiru fakkatii fa'uu godhan uummatni innis bareedaadha waan akkanaa goonaa je'ee karooratti qaba waggaa akkasitti bargummii sun booda dhuftuun akka shakkee uumamne waa mara akkasitti biyya malee waan biraatiif karoora biyya qabaateetiin waan kanas balleessuu raajaa qabaateetiin akkataan tokko yoo furame anaaf gammachuudha sii galee namni jireenya addunyaa kanarraa waliin jiru rakkoodha sii galee nama kan jallee rabbi rakkisanii ammas jiruu halaalaa tana waliin akkatti duramee kanumaa godhaa jiruun hasaasii duuba waan jirtu waan hin beeku sammara haasa'uun hin barbaachisu guyyaa aladatti waliigallee viidiyoonis daleeyna anis irratti hin dhiyaadhaa fi hagan danda'utti naman danda'uun achitti fidee irraani guurraaf rabbi isaa haa milkeessu rabbi jaartii isaatiin walitti isaa fidu muraada iddoo seenuu hin barbaadu siigalee nama lama ka waliigalee siffatu waan fedhes haa ta'u maata godhuu hin dandeenyu siigalee yoo abbaan jaalatti furri waliini abadan namni keenyallee keessaniis barreessitan kaa dhuftanii waan kana dubbisannaa wajjin madachaa jirtan waan kana biqilsaa nammee akkatti adda baafna jedhanii nama akkamitti intala akkanaa jaallatan intala maarree jennaan biyyatti baadan taarika biyyaati akkatti osoo wanni warraan tana bultii wajji jaaratanii maammee qoranii dagaaganii wanni jennu jechuudha jaalalti akkana jaalalti falagooyitaati waa'ee jaalarraa hin beeknu siigaltee bal'aadhaas akka isin laaltanii gartan kanallee miti warri keessan dhuftanii waa hedduu dubbatan piliis haga dandeenyuuf waan dandeessaniin bira dhaabbadhaati sammuutan akka rabbii jecha godhaa fi achi walirraa godaanee teenya itti ilaalla akka isheen qabnetti nuu mana mubaarakatti beellamni qabamee jira bas dubbadhu mubaarak. Kalas bakka mana mubaarakatti manallee irratti walii galla jedhanii ibsaa fi bakka tanallee hubadhu mubaarak mana kiyyaa ta'u hin jedhu fedhu mana ibsaa fedhu mana kiyyaa irra walii galta. Keessatti bakka mana keessa wayyaa achis nama hedduu wanni waliin goona waan ta'eef rakkoota kan qabu. خلاص جرنا على فسرنا مركو إذا ما نمو بارقوه تتلين قال توبي والفادو ورمنا مبارك ما شاء الله سرعتي من مبارك دول متين كنا سفانة والله اللي ساينو من مبارك متى من سمي تلي وت إذا قرقار راجع كبوان تي بخروج في يمان ترى كمتي بدلنا إيه تو كهورا كم إيه نو كقرقار إيه نو كاسوي قرقار وكندوانين بيو مبارك ما بكرنا أنا تمتانو برا الحمد لله رب العالمين متانو نماتس دندتي نماتس أنما أدين بيها نما الرواق كتوم مبارك يفورون دنداني دندا كجاي جبا والله أو إنسان والله keessaanis hin dubbannaa ibsaa ahadatti katoo qaburrat ijoolleen hojjedha duyitii godha ahada kottaa hundi keessanii namni kun isa dhiyaa jirtanu irraa nafinaa waan dandeessanu bira dhaabadha. Hayyee galatoomii ibsa bakka mana mubaarak ta'uu qaba jettisanii nuti achi hin jenne obboleessa kiyya oome isin jettanii irratti walii galle malee nuti ati mana kana ajantuma kanaa fuutee dhageeffadhula ajantuma kanaa fuutee as fiddee ajantaa godhuun kee nuti ani akka kiyyatti rifeensi siirga godha maaliif jennaan galatoomii hedduu jechuu agarsiisuun keetu waan xiqqaa hundi obboleessoo meeqa nu harkaa butanii dhabama godhaa jiran meeqa butanii nu harkaa fuudhaa kuchiisaa jiran buttee harkaa fiddee ni jirra jechuun keetu obboleessoo okkeedha. Gara kanas dura dhaabbanne waliyyeen jaartii teenya abbaan fadhallee ta'ullee siigalee abbaan fadhe harfadhe nu harkaa geessuus hin danda'u kana booda qarqara booniyyee tasa abbaan fadhe akkatti yoo ciike qabriin isaa banaa walitti gayyaana jechuudha. Qarqara booniyyee qofaa miti obboleessoo qarqara booniyyee qofaa miti qarqaruma galtee Oromootu namni hundi dhaabbatu hin ta'u nama hanga tokkotu dhaabbatu mala malee asibboota amma gargaarsi yoo ta'es mubaarak ibsa abbaa jaalalaa karaadhaan gargaarsa Oromootuun beeknu gargaarsi Oromootuun kanaa bakka godhachuu qaba. Gargaarsa Oromootiin gargaarsa Oromootiin osoo hin jenne hundaa gana fudhanii harka galfachuun kanaafuu galatooma alfataadha. Ibsaanis deemeera. Mama ba?
ولي قال رادي ما بقى بوني وجه ما تكرر ما بقول أبشر ما تكيادي والله وانت كوان كيسن بلش سورة خروران قبل سني قال ديبو سن دور تنتير تان ديبو كنا تنتير وان تيفي لا خالد ماجد أيه فكرة إبزار لا لا ولي بتشوف أبداني إن قد اللي منا ماما بيانتي أكمل اللي قلنا بتي قويا لما كان خيسك كافة درجارم كابو إبزار عد دورم ماراني بتشوف ترى يادنا ما كيسي خلاف حالات تندي بسنا لا ولما قلتي خوران جمنا كورتوس جمسين كورتوس فردي خوران تكما مرتيشان كينيا ماما كينيا دماشي تينيا جراجلا خاطة همته رزقي قد جران تاو لأنه تجمع كل تينيا خنابي ورد خراب برات تبتنيس خراب برات تمجنا ورد كل خراب برات روز خراب برات ترولينا أجندان كينيا خراب کرتے مم بياني إبزاري ترمي بچو تريلين قداسي وقي منا ما مدير فرتن أكره وزن أكن تاري کرتے سيكلي خرابو غلطو ما مجرد إيشانو الفاردا راجع تبر بعدتي ماما بياني كل زرو فمجلو جماعة جماعة بيجيني استقامة كبارو أكد إيراتي جماعة جماعة تكلي سني جتة دچاس أورمون دچاس بودلا لا ميدي مت دچاس بيكالي تيجن كم سني بيتامي تي إبسا خسر برا تولولا دچاس سيمنا خانسين أدمنا فهمسا خانسين أدمنا فهمسا خانسين وان تكوسون غرغاري لفتن بيسل بيتامي الله يرجع والله رواقي بلكي أكل إيرا غرغارته ما كالكي بلكي خاطر كوتي دي بيجا ما سمبود سيرتي غرغارته ما عمره يلي ري غلط وما سمانو غرته هدوان بريجا إلمان أورمو برتي كونفرنس يوخان غاري ومغوتي غلط سني بويجان إيزي يرتم بوج خوف لي تبدو نام تقول تيجي كتتاي بكتا كتاي أما لين قد ما يمشى تايجا عشان يبود ما تيجي يودي دبيزنا خافتي دبيزنا كذا كذا تاني سيرجعوا نمنا يوان تيجي كتاي نمنا فلورا في متديرون ما كباتو لا نمنا راه بتملي أبوكي استيقامة كباتو قال تون أكيد جماعي تيجي أورمو لا بيسي وقاني في أورمو لا لي عمله تكو بابته وقام من نجلا خوفه نما ركعتا تكو خكرته فارا لكابو في الدين من في الدين كلام كرجارسو كيسيته فارا لا نور كافته ويا لما فايوني دوفير كتي إنا كرتو إيشا سيكله أنك فارا لي سنجلا خوفتي وأنا كسي إقلي نامني بكيو في فيمسوتا فيمسوتا كايرو دي كاريدي يالبدا فيمسوتا كايرو كنا أقول وامن رنا كاني جرا ينجرو سري أتصبر فيمسوتا كايرو كيسا فيمسوتا كايرو كيسا ما بس دي خلنا جبتها مبارك نجيبه ما نجيبه سدينو ولا نجيبه ما لكني ما سدينو على لسانه تورا جتنا تشكارك ati kairon jirtu sa أنا بس أجير وليني توقع داي فالبابي خدت جيريس سدينو إنه مو جرم لمن سك بعد سبونا بتكنا تكرا لا لا ani mubarak na famous na tifakado ba مبارك في مسكوت كويسة أما جري لا لي مبارك الرجال لمان تو جرى لمان اللي يو حطوا تاني اللي تكبك جيس تو من ناتير ما سبتي ما وجه ما نادني جرني مبارك عمر شيكوتي بيسي بره حطوا ما كوبر شيكوتي اللي بره قابته برو وأنا بندينو إسلامين تمبارك كابتنيا إسلامين يعني تكاد تدرم الدنيا غير مبارك لا كيف والله بسم الله mubarak na katigil dati wara ajaiban wallahi nama miskina dura da ba hedduti nama wal jinjuru namni nama gargar fa ko lendu bal nama kana fat anama yo ya ma jali sa sabona isi yo ko marka ko to bari sai ta kan nan da ha ko mun wai sama أما شيء سير الدنيا خيجتي تجارة يبون شو قبله بيخ مسكين بيبون شو قبله مسكين بيا نبي أصلا نبي ركضا بيجوا ما نبغى رجعوا كابو وعليكم السلام uji jirrame jarra tabbona kenya gize ta ko mutakanja ayye na gala to gize kai saluhi wallahi wani da bihajiru dubbi ilmana ma kana fitne ta rabbi kai sallete ne jirranuti rabbi subhanahu wa ta'ala an ha tasaru suni ma li jannan man hu wajin jiratu
akkasii akkana sani dalagaa rabbiiti dalagaa keenya beenu jecha nama wajji jiraatuu fi adda deemus ka beeku haadha qofa garuu akka nama tokkootti namni waliin dhufu malee kaamiti ilma namaati ha dogongora qabu ha walillee lolu jiru jechuun bulti jechuun tanuma keessa jiru yeroo takkanii gammadda yeroo takkanii gaddi takkanii boolcha takkanii qofalta kana jechuun sinigalti kanaaf obboleettii wanni miidhamuuf mataa isiitti himtee jaarsa kiyyamuun rabbinaa filee kana jettee mataa isii kanatti himtee isiin goguma isiirraa eegamaa qofa galeessee bultii isii jabeeffattee akka jiraattu mataa isiitti himu. Innilleen akkasuma jechuudha. Garuu namoota amma ibiddi haareessa. Seegaltee kanaaf wanni itti jirtan waan bareedduu ni gargaarraa. Cinaa dhaabbannaa wanni goonuufillee rabbiif jecha goonaa namni nama lama gartee ha bultii jaaruu deemu haraamirraa waltiisuuf deemu gartee ha walitti dhufe cinaa dhaabbatee yoo gargaare ajrii guddoo rabbiirraa akkataa jechuudha. So fuula rabbii san barbaadaa fi gargaarsa san irra anillee irratti hirmaatte isaan kana gartee gargaara. Akkasuma immoo warri as keessa jirtan hundi keessanuu hasharrii yaaddaniif isiniif barreeffamaa jirtu. Khayrii yaaddaniif isiniif barreeffamaa jirtu. Jecha keessaniif gocha keessan keessatti guyyaa qiyaamaa gartee osoo gartee fagoo jirattee hin yaanne dunuma tanarrattuu rabbii sirraa baasaa jechuudha. Kanaaf olii gad dubbii hin oofina. Isinillee gartee waan namni olii gad hin deemu kana laaltanii hin babbaaragina. Inshaallah wajji jiraattan waliin arrii filattan duniyaa qofarratti miti akharallee fardoos keessatti wajji jiraachuu teessan izni rabbiiti inshaallah. Kanaaf jabaan obboleettii biyyaa gargaaruu qabna ni gargaara. Anillee ni jira ibsaa keenya kanuma kaniin gartee dhaammachuu fedhee dhiifamaa. Galatoon ulfaadhoo namni ajjirta namni kumaanii basa galee tuna jabaa kana foloo godha hundi keessa foloo naa godha nama gargaaru nama gizee mara nama bira dhaabbatu leengadda jaarsaa 200 jaarsa kaanii umaree 200 waan wallaahi lazim haasawni nama waa gargaaruu ni beeksisa. Oggoo kannite qalbii teetii fi onnee teetirraa waan dhugaa takka dubbattee biraachi wallaahi lazim foloo godhaa fi haya Hamza akkas dhufu Hamza ji ye assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awo ajaddaa kana butattanii mana galfattanii maasha Allah wallahi waan bareeda gootanii. Ugarlee manatti galfannee Ana guyyaa tokko dubbii tokko malee dubbiin akka malee taatee dubbiin ani beektaa waan kana irra guddaa keessaan isaanuma wajjin qabsoo guddaa irraan jira isaanuu ni beekanii kophattillee waa aara keessa kuteetiin kophattillee mijiyyoodhaan paaspoortiin haa ergi aanatti keeta mura jeeni mijiyyoon hayyeellee naan jettee akkasitti gidduma tanatti waa wayii sirreessuuf akkasii waan ni yanne malee nama kophatti keeta muruuf waada seenee isaan lachuu waliif fidee waan ni kana godhaa turerraayi. Gidduutti waa wayii sirreessuuf akkasitti hayyee waliin jennee ta'uu marii goonee dhiifnee amma eegaa siin dhufee ammaan tana namoota akkasii irra qabsoo hineetii waan kana dafnee akkasii jara kana wal biraan keenya laallaftillee soomana as deemti isaan kana adda turaniituma wanni ta'an malee beektaa namni gizee adda turee kana niin beekaanii fi fuumaadhaa waachittii gaafaa isiin Dubaay ta'e ibsan hedduu amma atillee inni beektaa waan fageenyaa kana waan inni nama godhu. walaa sirriitti hin hedduu nama bulbulaa beektaa wanni kun namni dafee waliin dhufee waliin waan fedhe barooduun gaariidha. Akka dafnee akkasitti maal jechuudhaan beeku. Lakki beeka muraa inni murattee adda turuu irratti hin baasee dhageessa. Sabbar Zeena. Hamza keenya mixiyyoo dhiiti kan duraan duraati maadaamiin ta'e ati qilleensitti mikruun ta'enini ani wanni inni isinirraa jaaladhu roomaansii keessan kan isi shaarukaan oromoo ta'uu qabdanii rabbiifa yes ati amma jaalala I know yeah so proud of you guys mashallah keep it up hedduu sirratti isinirra laallanna jechuu barbaadeeti jaalala nu barsiisaa jirtanii. Ana Hamza nageenya keenya maqaa achitti nutti hin kaasin asitti. Inshaallah akkasitti ilaallee waan kana irratti daleeynee gizeedhaan akkasitti
akkasitti waan gaaroo soomana kana duratti dafnee akka galchinu gooneeti waan ni goona. Beektaa wanni maqaa nama tokko haasanii fi nama barsiisu tokko fakkeenya godhata namni. Maqaan maadaamaashitti as keessatti masala yoo ka'ellee bakka waan namni fakkeenya irraa fudhatu. Dhalaan feete waan fakkeenya irraa fudhatu waan achi na qaqqabii sodaa osoo waan hin taane barsiiftuu obsituudha waa hundarratti wanti takkaas wanni irra geessu hin jiru. Wanni nama dura jiru tokko namaaf haaftu waan jedhamu waan gartee ija tokko akka namni ilaallatee barnoota irraa baratutti waa goota. Haala saniin akkasiin naamusaan irratti daleedee ammaan tana waan kana qal'itaadha. Dabalee tikeeta murree fi namni hundi asumarra sagantaa qabatan irratti hirmaannee. Amsaa kiyya barsiisaadha waan dhaqan lafaan kaadhiifamaati. Asumaan laal gumaashii ta'e booniyyee tana amalazii fi taatee madura dabartee fi gaafa rabbi waliif fidee amalazii fi ashittiin qabattan kan akka qabattu naatti dhaami wallahi. Ati tolchee gara kaaniin dawwaleetiin itti dhaamaa tolchee inshaallah. Akkas habibi dubbiin tun jabdu inshaallah akkasitti beektaa wanni hundinuu ni tola beektaa jalqaba namaa amma tilmaamuu miti ilmi namaa badaan fedhe hundinuu wanti hundi yerootti ni qaceedha waan namaa har'aan tana har'arra dhaabbattee boruu namaa tilmaamuu hin dandeessu wanni hundi hojii rabbiiti tasanii naman galchu waan silaa ammaan tana irratti daleedee akkasitti naamusaanii sagantaa qabame kanarratti namuu hirmaate waliif finna abbaan waan fedhe haasa'u wanni ija'us haa kutu san isaan hin galchu akkasitti ilaallee irratti daleenaatii jabaadha inshaallah. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Jara keenya baga jiraatanii dhimmuma lubbuutiif wali qabamtanii illee galatoomada. Jara keenya wanti ta'e namni keenya wanti namni hubachuu dadhabe. wardaa jalaa hin gabbaa ibsa. Jaalalti tuni waa mara injifattuu akka taate namni wallaale fakkeenyaaf obboleessa keenya ustaaz Mamma Bayan kana namni hedduun kanuma itti qofluu fi itti qoosuu hojii jara keenya itti qoosuu malee dhugaa isaa tana isaaf hubachuu dadhabe namoonni baay'een maaliif jaalala jechuun aalima isaa taatu hayyuu isaa taatu beekaa goota abbaa fedhe wanti injifachuu danda'u jaalala qofa. Jaalalaan abbaan fedhe ni moomu isa kana garuu namni hubachuu fi dadhabe. Kanaaf irra baay'een nama akkaataa itti waan kana adda fageessan wanta kun akkaataa inni ishiin milkoonneef mucaa kanarratti dhiibbaan garaagaraa bakkoota hedduu irratti deemaa jira. Waan kana garuu dhaabbatee osoo ilaale jaalala bakka wanti abbaan jaalate namni kun jaalalti fakkeenyaaf abbaa feete sammuu garagalchuu dandeessi. Namni waan jaalatan gargatu sammuun isaa garagaluu dandeessi. Kan ammoo waan sheeka ta'ee fi shayni akkamitti akkana ta'e namoonni gariin waan kana qeeqantu mul'ata. No sheeka miti abbaa feete jimbilfachiifti jaalalti. Kana hubachuu qaba. Kanaaf ni deeggarra obboleettii teenya atilleen jabaadhu obboleettii gara amantii tanaa dhuftee ati imaanadha. Akkasuma jaartii obboleessa keenyati rabbiin waliifis naa tolchuu waliifis naa qajeelchuu ibsaa guyyaa sagantaa nu beeysaadha irratti hirmaan namni nama jaalate viidiyoo dalagaadha guyyaa sagantaa san viidiyoo dalagaadha irratti hirmaanna namoota baay'ee namoota illee irratti haasnee wanni kun akka bakka ga'u goona obboleessi keenya Mamma Bayaan abshiir jechuun hin fedha nama kana nama dhugumaan jedheebuu jaalalaatti sadarkaa kana ga'e kana nama dheebuu jaalala qabu kana bira dhaabbachuun wallaahi billaahi rakkoo kan muramu. Buupee ati akkuma keenyatti miti akkuma isaaniiti barate. Yes. Namni immoo dheebuu jaalala jaartii halaala fayyasanii fi biyya halaalaa jirtanii yoo gargaartan waan guddaa tokko gootan hedduudha waan ta'eef. Wallaahi rabbiin immoo obboleessa dheebuu sadarkaa kanatti dheebote kana dheebuu baase. Wanti isa duraa mul'atu ustaas Mamma Bayaan yaada biraa tokko isaa fannuu isa maarree gorsuu isa maarree wanta keessa godhuudhaani. Inni ammatti akkaataa inni jaartii isaa kanaan wal bira ga'u nama isa sappoortii godhu qofa fedha. Wanti ammatti isa barbaachisus yaadni isaa kan namni qabus isuma kana. Kanaaf waan kana irratti hojjedhaa isinillee jabaadhaa rabbiin jara kana wal biraan haa ga'u isuma kanallee rabbi dheebuu tana haa baasu jechuun barbaada galatoomaatti. Galatooma ammaan tana fixadheetiin jira waan ta'eef ajandaa kana irraa itti goolabaadha. Anama ajandaa rabshaa tokkoof hin deema rabshaan godhuu deema galatooma alfaadha wallaa isinitti haa ta'u.
hafarsoo fi naannatti ol gufachuu deemu waan ta'eef. Raabshaa maal goota ibsa? Dhiis hafarsoo fi naannatti akka ol gufachuu deema haa wal rangatan. Gabbuu ammaan ta'u keessa. Lafa. Ati nagaa beektuumi? Isaanis ni rabshaan godhu Itti addee rabshaan godhuu deemaa jetteef dura himatteeti rabshaan godhuu deemu. Maaliif nagaan hin teenye? Maaliif haadhaa ta'anii wal rabsanii geeti? Rakkoota akka qabnee. Haa wal rabsanii dhimma isaanii itti dhiis. Lakki asitti dharbanii haa waliin jedhu. Qophaa'aa hafarsoo fi naannatti. nuti yaa hin dandeenye jalaa gorree Jalaa gabbaa. Jalaa gorre ayyee. Jalaa gabbaas. Hafarsoo fi naannatti. Ani waraana biifuu waraana rabsi ati beekte. Hin butu hojii waraana kana waraana asii jahi. Hafarsoon. Ati yoo eessa seenuu barbaadde ibsa? Gabbaa. naanaati jedhan seenuu barbaada. Naannatti jiran seenuu barbaada. Maashaallah hayya. Waa'ee hafarsoon naannatti. Eenyu walitti diruu deemta boo? Naannatti fi hafarsoo. Naanaati fi afarsoo naa wal arrabsanii siif afarsoo wal arrabsan mee isin laalla. Naanaatiin tana eenyuma tana moo? Koi mee hafarsoon barbaada. Mee hafarsoo mee erga dhume gurgurata akka barreesse. Sodaate moo yaa fi. Usmeen jira akkasumas mee raayee galii naannatti. Silati maraattuu na seetu Afarsoo meeshaa dubara sanaasaa ijoollee naaf ta'e. Aarsaa nama guddaa. Duuba maalaadhaa wal arrabsu. Qofaa miti. Maaltu si gala? Argatee turee bara qophaa'eetiin dhufee ijaa bara waa. Guyyaa sadii fudhateetiin jiraa jaa. Reefu hojii ajandaa san ergate ammaa miti hojii reefu san. Fudhateetiin dhufee jiraa jaa. Namni kun maaribbaa furiin kun fooloo na godha akka. Jeerti godhaa jira kai. Shaarri godhaa fidaa waraana ibsaadhaa fidaa fi mi'aana dha'u aanaa fi waraana ana takkitti waraana ibsaan ilaallaa fidaa miti. Eenyu akkana dha'u eenyu akkana cabsuu danda'u Ani laallaa. afarsoo kana usmeera godha tokko adiin tiboolii laadhaami. Waan fedhee waa banatu meeqa washaraan irra rarra washaraa garuu gubattu akka warra xinjaala zayitiitti bilchaatee sana osoo hin taane warri akka dhiiraa haa banatee na waliin haa. An qawween sirreessa kanaanati. Namni sirriitti hafuura tuqute hafuura tuqute. Jabaadhatu Khaalidoo. Khaalidoo tiimii irraa. Si duuban jira qawween sirreen keessatti abbaa birraa jiru cabsi. Laala Khaalidoo jechuun bara waraana naaf inni arrabsi beekaru gaafa afarsoo afaan hoolaa jala maxxansanii beekaru gaafa har'a afarsoon kursiin bitatee kursiin salphiste kanaa miti gaafni naaf Khaalidoo waraana ture. Sibiila tatteenya barkuun kottu gaafarsoo jirri kana jirreen kana. Alaala raatanii waloonni hin jenna hoota hafarsoo hoota dirisi gorilla usme. Afarsoo hoottu gaa afarsoo hoottu ibsaan siyaame jaal ibsaan siyaame dafii hoottu afarsoo. Garuu washara sampaanti haattu malee nutti waliin bahin namni ishee rakkoon qabu. Usme. Wallahi ala kan gaafa afarsoo arginu. Riipoortii jira barra. Haafatuu dhiiftee badhalaa meeqa? Jaalibsaa. Nama muutirraan kaafame maal godhu mana keessa kaattee teessaan haa galabbaxanii si garsiisanii osoo nagaa argatta. Inshaallah. Kan jetta jaalibsaa. Jaalibsaa sheer hafarsoo irratti. Anuu sheeritti godhee bar hoottu. Aboo afarsoo rabbi kee godha afarsoo mubaarak madina biraa rabsuun beeku jee gurbaa. Way. Mubaarak Sheer Bashiiritti illee sheer naa godha gaa sheen sunillee yaa dhufu sheer Bashiir. Waraana kan Yaa dhufu. Bashiir sana. Sheer Bashaari fi anu waraana tokko Khaalidoo je. Khaalidoo garuu barnuti gaafa afarsoon inshaallah utuu inni karaa miilaan dhoqqee keessa deemu nu lolaa turre beekadhu har'a miti. Arra lola hamaa deemu deema dimsi gorillaa fi naannaatti juttutti waraanni hamaan dhukkaasa haganan jamneen banamu waan deemuuf fi ilaammatti. Waraanni biyya bar waraana dhaggeeffatu dogoggorini ani bari waraana gandeemti beekadhu waraana maqaan kiyyaa murteessaadha beekadhu maqaa kiyya caalaani nama addunyaan loluu danda'u naa waliin lolee hin danda'u dhugaan sitti hima. Siigalee akka isaanii. waraanni Itoophiyaa Afrikaa cabsiginati Itoophiyaa dabar. Waraana Itoophiyaa. Namni sammuu qabu maqaan kiyyaa hiika baay'ee of keessaa qaba beekadhu. Siigalee. Ati nama muutu godhatu nama hin dubbanne as keessa kaattee wallaa gara si galchanii nutumaan rakkan. Jaalibsaa. Akka bakkatti bareeddee immoo warra maashaallah. Jaalibsaan eeggatu maal taate tumaan battee. Har'a baay'ee bareeddee dhugaa. Duba dubbiin teessan afaan hin qabdu maal godhaa hin deebi'a. Dubbiin teessan afaan hin qabdu. Ana mooni na aarse usmeen kun maan dubbanne usmee maan dubbanne deebtee afarsoo maal waltayyaam.
Afarso ya misme usme. Abo Usme ya. usme sadaka barbaada tunu taajira tu gurba gabu. Gabbu seti gurba. Inni masih Ada kan tidak injil. ada tahan. Usme. Bar gurba jinni deh bar jalib sa gurba matan dala gudi kesho madri. Usme. Okra gabbu. Usme jawali ga. Ani kana mantu bana basora shi. Warabe boru kana jarat. Gasti na nu gara gachi to busan na gar gata. Gasina kamin nugara galti. Mana kai sana mau saya tahu kami mana kai khate te so ani kala gar marti be. Hai. Forti ce wan fara wo gara yu mata kan fitu mata. Usme da makasi tin Usme jaala ya gale Usme na kadin. Baraka ya te sa usme da fulo bitu dia ma bar ifsa. Ifsa du bin se agaru ya ifsa. Ifsa lama usme so da te siba. Usme na ma counter rawai kawai ta kada tan gifti ratu kan jirati aka ta sayo len chagala sai bai na chalis. Len cham di ku Tara te dan tara kana kabajama. Isin gifta ta mu mata kabar rakon ta santana ba. Me amma yo giftara te sar mo Boleh iso. o ege ru sanga di si jebe. Asli ta fite kiram kan. Engat ta fite tedi. Waka Ya. istaka ga ga bukan. Asli fula bitu ame ka dalaga bar miskina bar jarib saati timme wa to ko ana ni bene lena cara ga guya Ga wara ta da na tsoro kan la da fa dina na ti kwa a ganin rigi sin. asli sorsori sona dala jibti wala har kisme sorsoro bana takadu batto me orgal masha Allah wala har kis warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Ati Sana gantu kayak diugara tuh minanati wallahi isi tanah beta nama itu tingkasi fadli sih tuh pesopin kali. masha Allah ru gala tom garte ande garto ande dibsi orilla ka sa man jirabe ka masha Allah Wan dia mau kan reti. Wajib ditekan konfisi. laki nuti dan de nyana kana jalib sana dubbatu jalib sa dubbadu ga abo afar sora ti shir na boda please na na ti sibar bada hot Kon dia berjera. na na tesu Dia berjera. wallahi ndu fa farso miti usmo makana dubbi set kan Ibu bisa man sabari. dibsi gorilla kono to jara ta dubbisto bo dim gorilla da kun Usme Eka to ko gartu gorilla fu dura suni sani bar dibsi gorilla je ya mi dibsi gorilla Usme tu badu kana boda bakka wadin rafsina kana boda farso wan na na tin sinje dagei na na ti jara ti bud afarso barani ani bara farso ni titi ya bar jar titi ya farso na bul chaje jana ni khanne mare margo Gije saji mo afri jaza buftisa. sai akhi ga buse wallahi kuno khalido guyala ma mosadi busetin qalitin bosette da mana na batam batte guyya khanu la raba ne ga fa gabba to garu di qalit Guji atibar mungkis je khashu guji wal kan guji na sidan be khi mana mari parlama sari guji Ko makhair hota de kan si guji ma bajura. La wallahi ana dia kartu nama takayu. Tidak lagi fatwan deh. asa khairu tana so ga mare ruh donna ma gifti na ma khabaje Nama takkan deh garu isi tanah itu tingkasi fatwa wallahi nama tingkasi fatwa sih. abo amma fa sora da wala amma malif gori rabsha wa wana barbadu na tawul dare rabsha na rabbi amma an corruption tin woni me ko ya ma warda galaxy ta ai da ya rabbi Ethiopia da gefa Ethiopia normal Ethiopia jechuuni biyyiti Ethiopia jamte ijaarabtu sun guutuun Ethiopia jalatti bulchi walumaa galatti sabaa sablammii meeqa achi jala jiru santu na jalatti bulu demsi goorillaa kushaasha kalee maqaa dimsi goorillaa godhatee dhuftee isaa dhuftee nama huu dandeesset maraa taare mataa siin dala bulan. okay baka video sini dala ku ya kana te bella baka bali mal gori formo dala girgres now achi video de sinar ne girwan tevi duka sama naanati masala khayro cabsite sente masala khayro cabsite sente tak masala wara khayro isi ko cabsite ne mayam joko sudade jira يا والله لازم انا ما صرصورهم دتي باسه في صرصوره بالبلا من خاص بدل مي كاتره ساغا في ولا سالو جالب صندوق ati ko kana so so ko ma rafi mubarak sinar لا لا انا كان دي جرا يا روح Orang كان kan دي tempat جرا dia terus ya. انا كان لا انت بدو تبشر رقم كبو يعني ورانا na to mubarak siraga ti ora gat لا مبارك سنة رجعت جلا كده جويا ini dogo gara to korata argeo masana mpija garu nam bada ge mata kabisa na kisawlo guyya butur ranko ji change Nanti itu jangan tasya. masha Masalah jadi sini ulai. to na te or doktor ro ko ina naati de bala majil guyara de bala majil Khalid wadu baru galu boti bar bota ustara feti warana ga sur kuno arantana kuno kat kuno namna jara de ger sota ba ya janna Ambar kana shina lana jefti ba. ne mana ko ni gora ta ka barre ka ni naati jara kam ji dara ko bade follow goda shi nani marti kam akara tanam akara tanam mal godi na sara naga saw dana boda irra dema ibsa araba yamani khasa ibsa
لك يا عربة بتيبسا وانا عشان قلتي نمني خايتها وفا إبسا صوصوي بالله عليك زين جدا أنا مدربة للبوا تقريبا ما لو تيجي لا تقول إبسا تقوي كراني إبسا من بستيرا أنا من تقوي يخو في بنا من تقولان كبابي كرن إبسا جتوني يعني لا سنتوين لو بوتا هاي أبشر سنتوين لو قاس تنبونو يعني تيجي جتة تسجل يا نلا عارك أبو سجل قال فيديو كلا دوكا فيك أنا نمك أنا تنبورا ولا برا ما جنا هو أخف السمرة ورا أبو فيديو أكمل تبلاش لا هاي ابو انا ما ربشا او ما المسي غبانا راح كفر سومتي ما أسمين أستاي كتير ما كبرت كفتة دبتو ما دبي ورانا سانتو كوما دبتو دبي سنون دبتو يا أخي أفرسونا دو إيجي أو دو ورانتي دبتو دي أنا سيجي فرند الرقم دفوتي دو كيا من بودي ميرا بدو